Warroonni pause airdrop hojjechaa jirtan pause airdrop irratti wanta sirreeffachuu qabdan video kana keessatti isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa akkuma baay'een keessan ilaalaa jirtan pause airdrop yeroo ammaa kana coinii isin hojjettan isinitti agarsiisaa jiru gonkumaa jechuudha. Pause airdrop keessa yeroo seentan wanti isinitti agarsiisu warroonni toonii hanga ammaatti kafaltan jechuudha. Transaction fee adda addaa taskii adda addaa irratti toonii kafaltan yookaan immoo istaarii kafaltan warroota san qofaaf dhageeffatan koo wanta isin kafaltan argisiisaadha. Hanga ammaatti coinii isin walitti sasaabattan isinitti agarsiisaa jiru. So yeroo gabaabaatti hafee yeroo gabaabaa kana keessatti wanta nama isinitti agarsiisu kana sirreeffachuudhaan dirqama wanta kana akka sirreeffachuu qabdanidha. Isaanis kan ibsan karaa social media isaaniitiin. So pause airdrop irratti wantoota nama isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen step nama isinitti agarsiisu kanaan sirreeffattan jechuudha. Ergasii coiniin isin hanga ammaatti walitti sasaabattan pause airdrop keessan irratti direct isiniif dhufa jechuudha. Bifa nama isinitti agarsiisu kanaan hundi keessanuu sirreeffadhaadha. Video kana keessatti gabaabinumatti pause airdropin kan wal qabate akkaataa ittiin coinii san deebistanii argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Wantoota sirreeffachuu qabdanidha. Dirqamaadha yeroo gabaabattuu fi yeroo gabaabaa kana keessatti wanta nama isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana hojjechuudhaan salphamatti pause airdrop keessan irratti wanta hojjettan taaskii hojjettan coinii argatan deeffachuu ni dandeessanii step isaan hordofaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marabi. Bakkuma jirtanitti nageenya kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa akkuma duraan dursee isiniif ibsa jechuudha. Warroonni pause airdrop keessa yeroo seentan coinii keessan isinitti agarsiisaa jiru. Screen irratti arguu dandeessanii screen irratti wanta argitan kana immoo akkamitti sirreeffachuu dandeessan coinii keessan deebistanii akkaataa ittiin argattan video gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan ittiin wal bartan waan ta'eef subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadhaa. Daa'e gara barnootichaatti. Egaa pause airdrop keessa yeroo seentan akkuma asirratti argattan bakka itti coinii itti ilaaltan kanarratti coinii isinitti agarsiisu. Kan isinitti agarsiisaa jiru yeroo ammaa kana dhaggeeffatan koo pause airdrop irratti kaffaltii isin kaffaltanidha. Warroonni tooniidhaan jechuudha kaffaltii kaffaltan asirratti fakkeenyaaf 10dha kan natti agarsiisu jechuudha. So kaffaltii an kaffale irraa kaasuudhaan pause 10dha kan naaf kenne jechuudha. So wantoota kanaadha jechuudha asirratti coinii isinitti agarsiisaa ture amma isinitti agarsiisaa jiru. Akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan amma immoo step-dhaan isinitti agarsiisa na hordofaadha. Egaa pause airdrop warroonni hanga ammaatti hin eegalin Kisa channel kan gua Telegram irra siniif kaa'ee jira achirra seenuudhaan salphamatti jalqabuu dandeessanii pause airdrop yeroo gabaabaatti hafe so jabaadhaatii hojjedhaa isin jechuu barbaada. Egaa pause airdrop jala kanarratti home leaders pause friend earn ka jedhu ni argama. Pause ka jedhu kanarratti click gootan. Pause ka jedhu kana kan gidduu keessatti argamtu kanarratti click gootan jechuudha. Wanta kana step-dhaan sirreeffachuudhaaf jechuudha. Egaa as keessatti wanta kana sirreeffachuun kan dandeessanii egaa gara fuula kanaatti isin fudhata. Egaa jalqabarratti dhaggeeffatan koo wanti isinitti mul'isu tokko illee jiru haala kanaan dibzizi jedheeti jechuudha. Qulfiin irratti argama fuuldura irratti wanti isinitti mul'isu hin jiru. As fuuldura kanarratti wanti isinitti mul'isu ashangulliitii kana qofaadha jechuudha. My pause gone ka jedhu kana qofatu mul'ata. So ashangulliitii kanarratti click gootan. Asumarratti bakka anama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti click gootan ashangulliitii kanarratti jechuudha sirreeffachuudhaaf. Isarratti click yeroo gootan haala kanaan ashangulliitiin kun garana isinii dhufa bal'atee jechuudha. Ergasii immoo kan jalqabaa irratti right isiniif godhee ergasii immoo inni jalqabaadha pause lost report it ka jedhu ergaba isa kanatti isinii dhufa. Isa kanas on godhachuudhaaf go ka jettu kanarra click gochuudhaan egaa asirratti load godha jechuudha. Go yeroo jettan load godha. Egaa ergasii immoo yoo isiniif sirreessuu didee akkaataa ittiin sirreeffattan step-dhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Asirratti yoo isiniif deemuu dide maal gootan jechuudha gara settingii bilbila keessanitti seentan jechuudha. Asirraa ni baatanii gara settingii bilbila keessanii search godheetii yoo kan isin jiru ta'e salphamatti gara settingii bilbila keessanitti ni deemtan jalqabarratti. Gara settingii bilbila keessanitti ni seentanii salphama settingii bilbila keessanii seentanii ergasii immoo bakka search baarii kanarratti time jettanii barreessitan. Time jettanii barreessitan wanta sirreeffattan step-dhaan isinitti agarsiisa. Time jettanii yeroo barreessitan time in the date in the time ka jedhu isinii dhufa isarratti click gootanii ergasii immoo manage gootan yeroo keessan jechuudha. Ergasii immoo time ka jettu ni argamti date in the time ka jettu ni argamti isa jalqabaa kana off godhachuudhaan ergasii immoo December 25 irratti argamnaadha. December 26 gochuudhaan dan gootan. Ergasii immoo isa kan off on godhatan jechuudha. Ergasii immoo December 26 erga gootanii booda bakka bootichaatti deebitan. Booticha irratti erga deebitanii booda asirratti go ka jettu ni argamti jechuudha. Go ka jettu ka jalqaba irratti argamtu kanarratti click gootan jechuudha. Kan fuulduratti argamtu go ka jettu kanarratti click yeroo gootan salphamatti on isiniif ta'a jechuudha yookaan right irratti isiniif godha. Ergasii akkuma asirratti argattan isa lammaffaallee right irra naaf godhee jira. Kan jalqabaas jalqaba ashangulliitii sana irra click yeroo gootan right isiniif godha. Isa lammaffaas right godhee jira haala kanaan. Amma immoo isa sadaffaatti dhufe jechuudha. Akkuma asirratti argattan isa sadaffaa kanallee on godhachuudhaaf asirra go ka jettu kanarratti click gootan al tokko jechuudha. Asirra click yeroo gootan salphamatti on isiniif gochuu dhabuu danda'a. Ergasii immoo repost godha yookaan immoo gara telegiraamaatti deemaatii post godha isiniin jedha jechuudha. Telegiraam irra seentanii ergasii immoo post gootan jechuudha. Repost gootan jechuudha.
Egaa akkuma masarratti argartan isa jalqabaas raayit irra naaf godhee jira, isa lammaffaas haala kanaan sirreeffadhee jira jechuudha. Inni sadaffaadha yeroo kana immoo amma immoo isiniif dhufa goo kan jettu kanaa fi akkanumallee innis isiniif bana barreeffamni kun jechuudha. So asirratti sirreeffachuudhaaf immoo goo kan jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo paawus asirratti poosti gootan jechuudha. Wanta kana asirratti poosti gootan. Gara tiwutara keessanitti isin fudhata. Tiwutara keessan irratti barreeffama asirratti argamu kanarratti wanta jalatti wanta barbaadan jettanii ergasii immoo poosti gootan jechuudha. Tiwutara keessan irratti. Ergasii immoo gara bootichaatti isin deebisa haala kanaan. Ergasii immoo goo kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ammas ni xumurtan jechuudha. Asirratti poosti gochuu keessan hin dagatinaadha. Poosti gootanii jechuudha. Ergasii immoo haala kanaan istoorii isiniif bana jechuudha. Goo yeroo jettan asirratti istoorii isiniif bana. Egaa wanta kana irra deddeebiidhaan hojjedhaadha dhaggeeffata kan koo akka isiniif banuuf irra deddeebitanii yoo hojjetin isiniif hin banu goo kan jettu sanarratti gara tiwutaraatti isin fudhata yeroo baay'ee poosti erga gootanii booda irra deebitanii goo jettanii ergasii immoo istoorii isiniif bana jechuudha. Isa kana istoorii isaaniiti istoorii isaanii kana aktiif gochuu waan qabdaniif asirra neekist kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan telegiraama keessan irratti istoorii isaanii kana poosti gootan poosti kan jettu irra kilik gootanii ergasii immoo inni sadaffaadha inni kunis raayit isiniif ta'a jechuudha. Egaa isas xiqqoo isin eegdanii asirratti raayit irratti godhuu yoo isiniif dide maal gootan jechuudha gara sitingii bilbila keessanitti deemtan. Egaa asirratti wanti isin of eeggachuu qabdan asirratti yoo kan isin didu ta'e raayit isiniif gochuu yoo kan isin didu ta'e ammas gara sitingii bilbila keessanitti ni deemtan akkuma duratti jechuudha. Time in the date keessa seentan. Time in the date jettanii sarchi gootan. Time in the time jettanii sarchi gootan salphumatti jechuudha. Ergasii immoo date in the time isiniif dhufa jechuudha sitingii bilbila keessanii irratti. Ergasii immoo date in the time kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo date time kan jedhu kanarra kilik gootan ammas ergasii isa kan off godhatanii isa jalqabaa jechuudha. Automatic date and the time kan jedhu kana off godhatanii ergasii immoo December 6 gootanii turtanii 25 itti deebistan yookaan immoo 25 yoo gootan 26 gootan jechuudha. Wal jijjiirtanii jechuudha. Ergasii immoo ammas gara bootichaatti deebitan. Gara bootichaatti yeroo deebitan isa kana irra yeroo seentan salphumatti raayit irratti isiniif godha jechuudha. Salphumatti raayit isiniif godha. Asirra goo kayetu kanarra kilik gootan salphumatti gara sitti yeroo deebitan raayit isiniif godha. Haala kanaan sirreeffatan dandeessan. Akkuma asirratti argattan isa sadaffaas raayit irratti naaf godhee jira. Deetii qofa deemtanii sirreeffatanii jechuudha. Amma immoo isa afuraffaadha jechuudha kan on ta'e. Isa afuraffaa kanas on godhachuudhaaf yookaan raayit irra godhachuudhaaf akkuma asirratti argattan goo kayetu kanarra kilik gootanii egaa wanta ajaa'ibaati kan fide jechuudha. Pawus airdrop asirrattis ergasii immoo gara tiwutaraatti isin fudhata akkuma asirratti argattan tiwutara peejii kana jechuudha follow gootanii ergasii immoo gara bootichaatti ni deebitu jechuudha salphaadha. Ergasii immoo goo ta'etu kanarratti kilik gootanii egaa goo kayetu kanarratti kilik yeroo gootan uf dubas deebitan jechuudha. Yoo raayit irratti isiniif godhuu dide jechuudha steepii maduratti faana buutanii gara sitingii bilbila keessanitti deemtanii deetii qofa bakka wal jijjiirtan jechuudha. Ergasii immoo deet jettanii asirra barreessitanii ergasii immoo deet in the time kan jedhu dhufa jechuudha. Deet in the time kayetu kanarra kilik gootanii ergasii salphumatti deet in the time kayetu kanarra kilik gootan ergasii immoo isa tana jechuudha. Deetii kana amma inni sirreessitanii gara 25 itti deebistanii ergasii immoo daneettan ergasii gara bootichaatti ni deebitanii ergasii immoo asirratti isee kana jechuudha. Goo kayetu kanarra kilik yeroo gootan raayit irratti isiniif godha jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argattan raayit irratti isiniif godhee jira jechuudha. Amma immoo gara isa shanaffaatti ceenee jira. Wiildan kayetu kan inni argamte jechuudha. Isa kanas goo kayetu kanarra kilik gootanii baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Ergasii immoo inni salphumatti dan irra isiniif godha jechuudha. Xumuraatiin jirra waan ta'eef. Ergasii immoo isa dhumaati Kiristimaas markil kayetu ni argamti. Ergasii immoo goo kayetu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti jechuudha. Isii kanarratti kilik yeroo gootan ergasii immoo giiftii addaa tokko isiniif kenna jechuudha. Paawusii akkuma asirratti argattan 8,773 dha kan naaf kenna jechuudha. Egaa taaskiiwwan kanneen waan xumureef qofa jechuudha. Egaa haala kanaan xumuree jira taaskiiwwan kana already akkuma asirratti argattan egaa isa kana waan xumureef jecha jechuudha. Paawusii hangasii naaf kenna jira. Taaskiiwwan kanneen salphumatti dhaggeeffata kan yoo isin didan guyyaa deetii jijjiirtan jechuudha. Sitingii bilbila keessanii keessa seentanii steepii amma duratti isinitti agarsiisan ergasii immoo paawusiin isin qabdan isiniif dhufa gara isiniif deebi'a jechuudha. Akkuma asirratti argattan inni kan koo inni amma naaf kenne haala kanaan gararratti dhufee jira kan kana duras jira. So haala kanaan paawusii keessan deebistanii argachuu dandeessanii baay'ee tokko salphaadha jedheetii yaada. Egaa steepii kanaan dhaggeeffata kan koo Pawus airdrop irratti taaskiiwwan kanneen hojjechuudhaan sirreeffachuudhaan egaa yoo isiniif dide jechuudha gara guyyaatti deemtanii guyyaa qofa steepii tokko yookaan guyyaa tokko gara fuulduraatti fudhattanii ergasii immoo gara fuulduraatti deebistanii duubaatti deebistanii ergasii haala kanaan hojjechuu dandeessanii egaa dafatti poointii keessan yookaan immoo kooyinii keessan deeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Egaa haala kanaan salphumatti deebistanii argachuu dandeessan kooyinii keessan asirratti argamu jechuudha. Egaa kana fakkaata airdropiin Pawusiidhaan kan wal
qabate jabaadhaatti hojjedhaa isiniin jechuu barbaada. Egaa guutuu viidiyoo kana keessatti waa'ee Pause Airdrop akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Yeroo gabaabaa fi yeroo gabaabaa kana keessatti salphamatti Pause Airdrop irratti wantoota nama isinitti agarsiisuudhaaf yaale kana hundayyuu sirreeffachuudhaan salphamatti dhaggeeffattoota koo coinii keessan deebistanii argachuu dandeessanii. Pause Airdrop yeroo gabaabaan akka fedha kan beeksisaa jiran. So kanaafiyyuu jabaattanii hojjechuu qabdanii. Egaa yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina hangasitti nagaan turaa jecha warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan immoo YouTube channeliin kun YouTube channelii keessanii kan teekinooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan YouTube keessanii dhaqqabadhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.